Bilisummaa uummata keenyaa fi walabummaa biyya keenyaaf malee aangoo abbaa irree tiksuuf hin duullu. Ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo. Waggoota 50 dura qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamee yommuu eegalamu akeeka ifaa fi mul'ata qabaateeti. Akeekni ifaa qabsoon bilisummaa Oromoo qabaatee hundeeffame kan ka'e kun Oromoon biyya isaa irratti abbaa akka ta'u, hiree mataa isaa akka ofiin murteeffatudha. Mirga abbaa biyyummaa Oromoon lafa isaa irratti weerara Minilik dura turetti deebi'ee abbaa akka ta'e hoogganatuu fi waan irree lafaa Oromiyaa fi jalli ishee argaman Oromoon akka itti fayyadamudha. Kana erga gonfatee booda ammoo saboota biyyattii waliin haala waliin jiraatu irratti immoo hiree uummata Oromoof kanneen ummaticha dhiibbaa tokko malee hiree isaa mataa isaan akka murteeffatu gochuudha. Kana seerri addunyaa kan deeggaruu fi jajjabeessu ta'uu itti qoratamee akka kaayyoo bu'uuratti qabatamee kan socho'amaa jiru har'a gaameedha. Adeemsa waggoota 50 ol fixe kana keessatti wareegamni ulfaataan kaffalamee bu'aawwan gurguddoon kan hin tuffatamnee fi kan hin waakkatamne argamanii jiru. Har'as garuu uummanni Oromoo gabrummaa dhufaa darbaa irratti wal jijjiiruu irratti qabsaa'aa wareegama kaffalaa jiraatus biyya isaa Oromiyaa irratti abbaa hin taane, hiree isaa hin murteeffanne ammallee kaayyoo qulqulluu kana bira geenyee uummata keenya dheebuu bilisummaa baasnee abbaa irree ofirraa garagalchinee mootummaa uummataa ijaaruuf qabsoo hadhooftutti jirra. Hanga galma geenyutti itti fufus irbuu seennee waadaa haaromfannee wareegama ulfaataa kaffalaa fuulduratti tarkaanfachuutti jirra. Akkuma hunduu quba qabu haalli siyaasa Itoophiyaa keessa saffisa guddaadhaan jijjiiramaa jira. Teessoon abbaa irree kirkiree qarqara boollaa irra ga'ee jira. Kana gochuu keessatti qooda guddaa kan qabu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hojii hojjetamedha. Kanaaf ammoo qoodni adda bilisummaa Oromoo olaanaa fi ol ba'ee cululuqee kan mul'atedha. Addi bilisummaa Oromoo hojii karaa waraanaa hojjetuun waraana bilisummaa Oromoo leenjisee bobbaasuudhaan hawaasa keessatti caasaa siviilii qeerroon bilisummaa Oromoo ijaaruudhaan hojii siyaasaa fi dippiloomaasii hojjechuudhaan qooda guddaa jira. Waggoota 3 darban kana keessatti sochii abbaa irree jalaa ba'uuf saaxilamaa fi wareegama kaffallee dura dhaabbachaa kan turree fi kan jirru addi bilisummaa Oromoo akka haalli siyaasaa biyyattii saffisaan jijjiiramu kana keessatti gumaacha olaanaa kenne. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii isaa sadarkaa olaanaatti guddisuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti sochii diina ugguree teessoo abbaa irree ollachiisee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo sochiin hawaasa keessaa danqamaa deemuudhaan baay'inaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamee qabsoo hidhannoo gaggeessuu jabeessee itti fufee diina ba'aa fi gala dhorkee jira. Ammas sochii diina ugguruu fi tarkaanfii fudhachuu qofa utuu hin taane guutuu Oromiyaa keessatti sadarkaa uummata ofii ittisuu fi caasaa bulchiinsaa diriirsuu irra ga'ee jira. Lolli guutuu biyyattii keessatti hammaachuudhaan yeroo ammaa Itoophiyaan qarqara digumsaarra jirti. Murni abbaa irree Abiyyi Ahmediin durfamu rakkoon biyyattii karaa nagaa fi marii siyaasaatiin akka furamu dhiibbaa keessaa fi alaa gaggeeffamus fedhii dhabinnaa fi aangootti ciichuu murna kanaatiin waamicha marii fi karaa nagaa rakkoo furamu gufatee jira. PP'n nagaa jibbee lola filate impaayerri Itoophiyaa kun akka diigamtu qooda kennaa jira. Murni kun aangoo ofii humnaan tikfachuuf ilmaan hiyyeessaa dirree waraanatti bobbaasee ficcisiisaa akkuma ture ammas sadarkaa federaalaa fi naannootti dargaggoota waamicha waraanaa taasisaa jiraachuu argina. Waamichi PP'n maqaa Oromiyaan of waamtu duula waraanaa gatii hin qabnetti erguuf dargaggoota Oromoof taasisu fudhatama kan hin qabnee fi lola hiika hin qabne irratti namuu hirmaachuuf yaadasaa akka hin qabaanne cimsinee hubachiifna. Akkuma ammaan dura ibsaa turre lolli PP'n deeggaruudhaan hirmaatamu saboota empaayeraa kana keessa jiran hundaafuu bu'aa kan hin qabnee fi aangoo murna tokko dheeressuuf kan taasifamudha. Ammas irra deebi'uudhaan dargaggoon Oromoo tokkollee waamicha gartuu kufaatirra ga'e kana dhagahee lubbuu ofii akka hin balleessine qeerroon bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa. Dargaggoonni Oromoo kana gochuu qabu. Ummata ofii waliin ta'uun murna abbaa irree kan ofirraa kaasuuf akka hojjetan waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan sochii diinaa danquu fi Oromiyaa keessaa diina qulqulleessuu irratti akka hojjetu caasaa bulchiinsa koree bulchiinsa mootummaa ce'umsa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa diriirsu waliin ta'uun akka jiruun lammii Oromiyaa hin jeeqamne taasisuu qooda isaanii akka kennuu qaban dirqama ta'a. Kanuma waliin kufaatii sirna tokko booda mariin gaggeeffamee mootummaan ce'umsaa tokko uumamuun waanuma aadaa addunyaa kan ta'e waan ta'eef haala kana dursee hubachuun mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa addi bilisummaa Oromoo labsee KFO'n deeggaruun caasaa bulchiinsa guutummaatti diriirfamaa jiru keessatti qooda fudhachuudhaan biyya ofii baraaruun fardii akka ta'e hubachiifna. Dhumarritti dargaggoonni Oromoo duula isaan duuluu qaban Oromoon bilisummaa akka argatu biyyi Oromoo Oromiyaan akka walaba baatuuf duuluu qabu malee aangoo abbaa irree tiksuuf jecha duullee kufaatii murna kanaa kan hin oolle fi lubbuu ofii akka malee balleessuun barbaachisaa akka hin taane hubachiisa.
Qeerroon bilisummaa Oromoo dirqama isaa jalqabaa kaasee hanga ammaatti itti jiru kan itti fufe ta'uusaa mirkaneessa. Qeerroo bilisummaa Oromoo 3/2/2021 Finfinnee Oromiyaa.